akkaataa kaapkatii keessatti kiifireemii fayyadamanii wantoota adda addaa sochoosan barachuu yoo barbaadde fakkeenyaaf akka kanatti sochoosuu, naannessuun yookaan roteet gochuun, xiqqeessuu, guddisuu yookaan bifa barbaaddeen animeet gochuuf viidiyoon kun siif qophaa'eera. Kana malees akka kanatti zuumiin gochuu, kaameraa gara barbaaddetti sochoosuu yookaan zuum aawut gochuu dandeessa. Viidiyoo kana hamma dhumaatti hordofi. Sababni isaas kiifireemii akkaataa itti fayyadaman takka takkaan siif ibsa. Haa jalqabnu. Mee jalqaba viidiyoo kana akka fakkeenyatti haa fayyadamnu. Viidiyoo kana diraag goonee taayimlaayinii keenya irratti haa fidannu. Sana booda iskeelii isaa asitti akka sirriitti nutti mul'atuuf zuumiin haa goonu akkanatti. Sana booda imeejii animeet gochuu barbaannu sana asirratti fidanna asii diraag goonee akkanatti fidanna. Sana booda iskeelii isaa xiqqoo ni sirreessina. Sana booda iddoo kana haa kaawwannu. As biraa keenyu. Itti dabalee ammas teekistii ni daballa. Teekistii sanas akkanatti diraag goonee ni finnaa jechuudha. Teekistii kana ediitaa goonuu asirratti. Waan biraatti haa jijjiirruu teekistii jennee haa jijjiirruu akkanatti. Teekistii kana xiqqoo foonti saayizii isaa haa daballu. Sana booda asitti piriseetii kana haa fayyadamnu. Teekistii akkanatti erga sirreeffannee booda sochiin akka uumamu barbaanne waan ta'eef kiifireemii fayyadamnee sochii uumuudha waan ta'eef asirratti deebinee tiraansfoormii kan jettu jirti isheedhaan karaa mirgaatti aad kiifireem kan jettu jirti jechuudha. Mallattoon akka daayimandii ishee tuqnaa jechuudha. Teekistii irrattis tuqnee akkas xiqqoo erga gadi harkisnee booda asitti tiraansfoormii kan jedhu argannaa. Sana booda mallattoo akka daayimandii sana aad kiifireem kan jettu ni tuqnaa jechuudha. Sana booda sarara kana qabnee erga sochoosnee booda teekistii kana sochiin akka uumamu barbaanna waan ta'eef asii kaasnee as akka dhufu barbaanne yoo harka keenya irraa kaasnee kiifireemiin lammaffaan ni uumamaa jechuudha. Asitti akkuma argitan kiifireemiin lammaffaan uumamee jechuudha. Asitti yoo ilaaltan akkana ta'ee jira jechuudha. Kan arroo kanaas yookaan xiyya kanaas akka sochiin uumamuuf kiifireemii jalqabaa aad goonee turre ammas kiifireemiin lammaffaan teekistii kana faana akka socho'uuf xiyyicha kana sochoosnee as yoo finne yoo harka keenya irraa kaasne maawuzii keenya irraa harka yoo kaasne kiifireemiin lammaffaan ni uumamti jechuudha. Akkuma argitan kana kiifireemiin lammaffaan uumameera. Tabsiisnee yoo ilaalle akkana ta'a jechuudha. Akkasumas ammas sochii isaa dabaluu fi hir'isuu dandeenya jechuudha. Yoo kiifireemii lamaan kana walitti hiissina ta'e saffisni isaa ni dabalaa jechuudha. Asitti kiifireemii kana akkas walitti hiisitan tabsiisnee yoo ilaalle saffisni isaa akkanatti dabalaa jechuudha. Yoo immoo akkana adda hiissina ta'e saffisni isaa ni hir'ataa jechuudha. Tabsiisnee yoo ilaallu akkanatti suuta deemaa jechuudha yoo kiifireemii lamaan adda hiiqan. Inni biraa immoo roteet gochuu teekistii kanaa fi xiyyicha kana naannessuu. Sana gochuudhaafis ammas kiifireemii ni hiinaa jechuudha. Jalqaba irratti teekistii kana irratti erga cuqqaasnee booda tiraansfoormii kan jedhu barbaannaa. Asitti ni argannaa. Sana booda aad kiifireem kan jedhu ni tuqnaa. Arroo kanarrattis tuqnee sana booda tiraansfoormii kan jedhu ni argannaa. Aad kiifireem kan jedhu ni tuqnaa jechuudha. Xiqqoo erga sochoosnee booda erga tabsiisnee booda akkas asitti arroo kana nan naannessaa jechuudha. Garana akka akkana naanna'u nan taasisaa. Amma kiifireemiin lammaffaan uumamee jira jechuudha. Teekistii irrattis nan naannessaa kanatti
sana booda arroo kanaan walitti naanneessa akkana taasisnee olaalle akkana fakkaata kana ta'a jechuudha. Akkanattis naannessuu dandeenya. Inni biraa immoo xiyyaa kanaa fi tekstii kana guddisuu xiqqeessuu dandeenya jechuudha. Sochii akkasii uumuu dandeenya. Asuma irratti tekstii kana irratti add keyframe jennaan. Ammas keyframe jalqabaa add goona. Add arroo kanaafis add goonaa jechuudha. Sana booda xiqqoo taasisnaa, xiqqoo deemnaa, sochoonaa. Sana booda arroo kana saayiziisaa kana qabnee ni xiqqeessina. Akkanatti saayiziisaa ni xiqqeessina. Keyframe lammaffaan uumamte jechuudha. Ammas as biratti tekstii kanas keyframe isaa saayiziisaa ni xiqqeessina jechuudha. Akkanatti amma yoo taasisnee ilaalle akkana ta'a jechuudha. Ammas saayizii kana guddisuu barbaanne add keyframe jennaa jechuudha. Akka haaraatti add keyframe jennaa. Xiyya kana irrattis add keyframe jennaa. Sana booda xiqqoo erga taasisnee booda saayiziisaa ni dabalaa jechuudha. Arroo kana amma saayiziisaa nan dabalaa. Keyframe lammaffaan ni uumamaa jechuudha. Saayiziisaa akkanatti dabalee kan tekstii kanas saayiziisaa nan dabalaa. Akkanatti dabalee amma taasisnee olaallu akkana ta'a jechuudha. Wanti guddaan asitti keyframe fayyadamnee yoo hojjennu keyframeen kun baay'ee walitti hiiku yoo ta'e sochiin isaa ni saffisaa, yoommoo adda fagaatu ta'e sochiin isaa suuta deemaa jechuudha. Inni biraa keyframe fayyadamuudhaan zoom in fi zoom out gochuu dandeenya. San gochuudhaafis amma viidiyoo kana irratti tuqnee zoom in akka ta'u yoo barbaade jalqaba keyframe jalqabaa kireetiin godha. Transform iddoo jedhu kanaan yoo argattan sana booda gara mirgaatiin add keyframe kan jettu jirti. Akka mallattoo daayimandii jirtu sana irratti tuqna. Xiqqoo erga taasistanii booda zoom in akka godhuuf iskeelii isaa kana ni dabaltu jechuudha. Akkana dabaltan akkana ta'a jechuudha. Amma zoom in ta'e akkana ta'e jechuudha. Keyframe lamaan kan walitti ho'isne saffinni isaa ni dabalaa jechuudha. Argitan akkana ta'a jechuudha. Yoo adda fageessine immoo saffinni isaa suuta deemaa jechuudha. Yoo ilaaltan keyframe lamaan gidduutti sochiin immoo suuta ta'e deemaa jechuudha. Ammas akka zoom out ta'u gochuu barbaaddan add keyframe kan jettu ni tuttu. Sana booda iskeelii isaa kana xiqqoo erga taasistanii booda erga fuulduratti deemtanii booda iskeelii isaa kana ni xiqqeessitu jechuudha. Amma ilaaltan zoom out ta'ee jira jechuudha. Akkanatti sochiin isaas yoo walitti hiiksine ni saffisaa, yoo adda harkisne immoo suuta deemaa jechuudha. Inni biraa immoo kaameraa agarsiisuu barbaanne ammas naannawa saabjektii keenyaa sana kaameraadhaan agarsiisuu barbaanne ammas add keyframe erga jennee booda xiqqoo erga fuulduratti deemnee booda akkanatti iskeelii isaanii daballaa. Akkanatti ni agarsiisna jechuudha naannoo sana. Yoo barbaachisaa ta'e asiinis gara jiruun hunda kallattii hundaan agarsiisuu dandeenya. Akkanatti
amma tafsisnee olaallu asirraa kanatti agarsiisuu dandeenya jechuudha.